daawwattoota yookaan jaalattoota keetii maal jette ees tureettaan? In dhabamne amaan koo dhabamu Oromiyaa dhuma keessan jira. Tarii erga waggaa lamaan asii akkuma beekamu ergan singilii jirraa jedhu gadhiiseen dura welluudhaan hin dhufne. Kanaan ala miidiyaa garaagaraa irratti bifa intarviitiin mul'achaa ture. Komii uummatarraa dhufu kana sinumaan beeka. Maaliif wallee isaatiin waanuun hin jennedha. Inni immoo hojii dhumarra jira, stuudiyoo keessa jira malee. Wanti hin baane hedduu jira. Ittuma jirra. Ati hojii jirta ammoo namootni waan gargaara odeessaa turanii artist Hacaaluu Hundeessaa artistii gurguddaa qabu brand of dandeet biildu gootee jirta sirba keessatti. Maalan jirra achumas qeerroo jirtuu tanfaan beekamta. Maqaan sun miidiyaalee hawaasaa gubbaa jijjiirame qeerroo jirtuurraa gar feerroo bittuutti Hacaaluun jijjiirame jira jedha. Hacaaluu Hundeessaa feerroo jalqabde. Qeerroo jirtuu jedhe malee feerroo bittu hin jenne. Eeni biizinasa keessa galuun koo erga waggaa lamaan asii kana akka ajaa'ibaatti ishuu ta'ee gaafa haasa'amu dhagaa ture. Hojii aartii kanaan beettee akka biyya kanaatti namni successful ta'ee jireenya ofii mo'ate nama muraasa beetta. Keessattuu immoo karaa artistoota Oromootiin yoo dhufte kan maqaa qabsoo Oromootiin dhiibamee roorrifamee dadhabee karaa Keeniyaaf karaa Sudaan baqatee biyya hambaarra jiru paartaayimii isaa muuziqaa hojjeta malee fuul taayimii muuziqaa hojjete illee jiraatu biyya Faranjii keessatti artistoota gameeyyii hedduu beeka. Isaan carraa argataniin achitti jireenya ofii carraa ittiin mo'atan argatan malee kan biyya keessa jiru agartee gadadoo hamaa keessa akka inni jiraachaa ture waan dhokataa miti. Artistoota Oromoo isa qabsoo Oromoo utubuu keessatti gahee qaban miti. Warruma afaan ittiin sirban kun biyyattii kana keessatti carraa argatee sirni ture isaaniif opportunity garagaraa uumeefillee industirii muuziqaa biyya kanaa keessatti akkaataa itti jireenya kee ittiin mootu kasii goosusuu miti. Kanaaf ani waa baay'ee argaa guddadhe waan ta'eef ani numaayyuu nama carraa qabu. Erga waggaa lamaan asii Oromoo waltaate jedhee yaadee ture beekta. Maaliif jennaan qabsaa'onni gameeyyiin ka biyya alaallee jiran ka biyya keessallee jiran waan amma dhufe kana qabsoo uummanni itti cichee waggaa arfan keessatti tokkummaadhaan jijjiirama fide kanarratti dhaabbileen Oromoollee hayyuun Oromoollee wal ta'e tokko ta'e Oromoo ceesisuuf deema jedhee gatee yaadee fi qilleensa jidduu kana keessatti maal hojjechuu qaba jedhee yaadeeni. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Dirribee beektala. Nami sun nama seenaa qabu beekta. Nama Oromummaa isaa qabatamaan nama raawwatu. Isa dhaaduuf miti. Namni sun innaa wayyaaneen jirtu san koonsartii hojjechuu qaba jedhee spoonsara gaafan gaafadhu. Abbootii qabeenyaa dabalatee dhaabbilee kaampaanii Oromoo amma maqaan dha'u baankii hedduu jira. Gaafan propozaala galchu guyyaa lammaffaatti warra qircaata keessa gaarbeejii keessa gatan beette sodaatanii jechuudha. Inni garuu yoo hidhame illee nan hidhama. Meeqa barbaaddaa naan jedhe amma dandeessu spoonsara na godhin jedheen. Obbo Dirribeen miliyoona 2 walakkaa naa eeyyame yoo hidhame illee nan hidhama jedhee spoonsara na godhee wayyaaneen battalumatti koonsartii kiyya dhoowwite jechuudha. Si jalaa haqanii jechuudha. Na jalaa haqanii jennaan battalumatti maallaqa baankii sanarraa fuudhee deebisee itti kenne. Silaa gaa faayinaansiidhaan waan nuti hundumtuu ba'a miti. Inni ofirratti murteessee erga kana naa godhee taankii wedheeni. Nama sana amma yeroo lammaffaa marroo lammaffaadhaaf hojiitti seenuu barbaada. Maallaqaan of harkaa qabu waan hojiitti na seensisuu miti. Maalla gargaarta baankiin kun akka naa liqeessu barbaada. Maal hojjechuu barbaada? Impoortii hojjechuu barbaada. Impoortii keessa maal sibiila fiduu barbaada. Konistiraakshiniin biyyattiin gaagaa konistiraakshiniin irra heddummaatti yoo sana keessa seenii hojjedheedheeni ofii isaatii wabii ta'e kolaataraala tokko malee
ammallee yeroo lammaffaf sababa kiyyaa riskii fudhate Ayya. namni sun miiliyoona 10 liqeesse. Birri miiliyoona 10 asirra liqeeffattee jechuudha. Haa taatuuti ammoo namoonni tokko maal jechuu jiran. Hacaaluu Hundeessaa birri miiliyoona 20 mootummaan Dr. Abiy Ahmad yookaan paartiin biltsiginnaa kennitee fi birri sun fudhachuuf Hacaaluu Hundeessaa agriimantii san mallatteessan akka jedhanitti birri suniin fudhattee ittiin callista birri suniin qabsoo keessatti sirba gahee tan ta'e qabaatu. Abba Guuyyoo. Birriin gurgurtee jedhan kanaafuu acee waa butattee jirta. Keessa namaan beektu keessa qabu teen namaa kenniteedhaan beekta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaanee nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare. Amma sana kan qarree du'aarra deemee riskii amma sanaa fudhachaa ture sana Dr. Abiy yoo aangoorra bahe yookaan immoo Oromoon tokko yoo aangoorra bahe miiliyoona 20 naa liqeessa yookaan lafa naa kenna yookaan maaloo naa kenna mana naa kenna konkolaataa naa bita jedhee osoo yaade wayyaaneen akka ajaa'ibaatti naa ofariin kunis ture. Amma yoo haasofte of dhaaduu ta'a beekta. Garuu immoo ijoolleen ragaa baatu jirti. Bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame qondaalonni mootummaan oppiidiyoo keessa jiran kan amma jiran warri gurguddaan kana quba qabu beekta yeroo sanallee nama dide amma akkamitti namummaan Dr. Abiy isa biteera naan jedhe inni faddaala ture jidduutti dallaala ture parsantii meeqa argate gaafa na gurguru. Anummata kiyyaaf qaalii beekta akkas jedhee nama by the way wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadha san garuu immoo mootummaan Dr. Abiy na bituu hin danda'u okay yookaan oppiidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe no akkamitti tol jedha warri biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimantii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine. Midhaaddu kan callasiin hin jedhan Hacaaluu Hundeessaa konkolaataan inni ofiyyuu mootummaa kennee fi lafallee manallee dhuu qabaachuu dubbatan mana dhuu qabdaadha Hacaaluu mana gam qabda. Alam ganaattan jiraadha isin kiraa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha garuu ijaarrachuun koon yoo rabbi jedhe. Agamma man hin qabdu. Mana hin qabu. Konkolaataan kan koo. Konkolaataa amma oofu sana dura diyaaspooraan naa bite akkamitti naa bite an biyya kanatti beektaa eddan koonsartii hojjedhee maallaqa argadhee an albama kiyya hojjedhee waggaa 2 booda biyya keessatti akkan hin hojjamne hojjechuu qofa miti miidiyaa TV Oromiyaa irratti illee akka sirbi koo tokkichi hirran dabarre uggurame carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhe Ameerikaa, Awurooppaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa irra deemee uummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu. By the way kadhaa miti kanan deeme biyya alaas dandeettii kiyyaanan deeme. Uummanni koonsartii kiyya seene Hacaaluu gargaara.